What is people? Around the Kassan, tap, copy link, share. Sagantan tengi saganta uda jalalati. Uda jalala. Moni jalalan kabamtani. Itti himachuu sodaatanii akkasuma jaalalaan itti himtanii isiniif hubachuu dide. Namni isiniif hubachuu dide. Ka dubartii, ka dhiiraa. Laayifa kanarra dhuftanii nama jaalattan nama akkanaa jettanii iddoo inni jiraatu wajjin bakka akkanaa jaaladhee jaalate ibsee fi waan jiru guutuu laayifa irratti wajjin haasofne jechuudha. Sagantaan teenya Taysira is join my fan club. Sagantaan teenya sagantaa uuda jaalalaati. Uuda jaalala. Yaa uuda jaalalti irra waliik oobsi shaako joy fan club. Come on. Kanaafu namoonni sagantaa kanarratti hirmaachuu feetan hundi keessan copy link share tap godhaa akkaawuntii kiyya warning irra jira copy link godhuun hin dagatina. Share godhaa asumaanuu. Thank you. Amma kara tap khutta please. Tap godhaa. Bishaane is coming. Sagantaan teenya sagantaa uuda jaalalaati. Namoota jaalalan qabamtanii jaalala keessan isiniif hubachuu didan asirra dhuftanii himachuu ni dandeessan uuda jaalala. Come on. Nama tokko galchina amma tap godhaa gasuu cinaan. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dhiiraasi. يا جالتنا قبضتين فوتو ميجو تناظر خادي والله زمانو خيا أنا في لب أكمان تو sagantaa uuda jaalala. Sagantaa si galte إيه siif galee sagantaan keenya. إيه ناقل إيه Maqaan kee eenyu eessarra laayifa kana seen جرو magaalaa Ciroo jiraata. إيه Ayye eenyu namni ati jaalattee jaalala kan keessiif hubachuu dide. يا فريدك فريد يا عندك Ayye jaalala qabdu ibsattee fi و itti fitaddeetin jaalala miyyoon takka nan dhageessu anammoo maraadde duubarra carraa ishee wajjin haasawuu hin harkanne. biizi desin yeroo malee harka doksitti Bilbilaan immoo qaamaan. karaa martaanu bilbilaanis miilaan hundaan dhaqee mana isaanii bira Ishiin jaalallee qabdi moo? yaa tiiktook jala giseen deemu tokkonumaan harkee Jaalala qabdu ati ibsitee fi deebii ishirraa dhageessanii jiran. deebiinaaf deebiiftii garuu anisuma yaadumsiitu kana baruun dadhabe Magaalaa Ciroorraa maqaan keenya. Magaalaa Ciroorraa. Maqaan ishii Faree jaamti jee. Obboleettii teenya Faree yoo jaalallee qabaachuu baatte laayifa kana yoo daawwachuuf jiraatte yookaan yoo boru si bira gahellee obboleessa keenya kun si jaalataa carraa kannii fi wajjinaa sa'ee wajjin taphadhu. Dhaamsa jettu asumaanuu sii qabna jechuun galatoon. Go to is join my fan club. Sagantaa uuda jaalalaati. Sagantaan teenya sagantaa uuda jaalala. Samuka. Wayyuka. Image, thank you. Samir, thank you. Zamir. Assalamu alaikum. Waalaikum salam Zamir khanya barida kami. Fayya alhamdulillah ballo rabbiti. Sagantaan teenya sagantaa uuda jaalala namoonni jaalalaan qabamtanii itti himattanii namni sun isinii beekuu dide yookaan laayifa kanarra dhuftanii dhaamsa keessan jaalala nama sanii qabdan ibsachuu itti dandeessanii sagantaan uuda jaalala sagantaa bareedduudha baga irratti hirmatan. Sii galee sagantaan?
إيه ناقلي زمي ما شاء الله أكم يدوبا مكان كيم أيا سجان كم سجل تام يتنقل جاسي يا دقرو الحمد لله ما شاء الله إيه إذا سرّي مكان كيم مكانك يفاكي على أيه لكن جرادو بانتامو تدرو تخيا بانت bakka amma jiraattuu fi nama jaalatte maqaa isaa لكن لما جرادو سعودي لا ayyee namni jaaladhu sumaree zammee kabaraa jira mbeeytu akkan si fadhu hii akkan si fadhu mbeeytu nafeet eega iddoon si jaaladha barzame sagantaan garii namatti as deebiti haya turtee gana jaalatte duraanu sin jaaladha akkanuma hariyaana goote malee duuba hoo na wajjin amma dura wal agartee no wal arguudhaaf karooran qaba malee sin agarreen nama biraa hoo kasi wal argumoo nama anamma nama jireenya mataa isaa qabu yaa nin Ati nama beekaa bareedaadha? jireenya mataa isaa qabu ati nama bareedaadha nama fadhamuu qabu yaa namni si jaalatu faan hin jiru haati jaalattu xiqqolle hin jiru samee ayyee fakkii teenya sagantaa uuda jaalala irratti hirmaachuu keetiif hedduu galatoomi waan jiru waliin irra deddeebinee sagantaa kanarratti ibsa walii goona jechuu galatoom galata raafisame na wal galchuudhaaf galatoometis abshir Ay. kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan teenya sagantaa uuda jaalalaati namoonni jaalalaan qabamtanii nama sanii jaalala himtanii fi jaalatee sanii beekuu dide akkasuma miira nama sanii qabdan asirra dhuftanii ibsachuu dandeessan haala kanaa wajjin deemna jechuu kabajamtootaa fi jaalattoota keenya sagantaan itti fufu nama tokko galchina. يا السلام عليكم بلسر يعني تركي خند لغو هيا السلام عليكم كاميران وني ده لايتي ifaan nu biran jiru laayitii biraa waan hin fayyadamu jiruu fi galatooma sagantaan uuda jaalalaa Assalamu alaikum Boleso. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh enyu sinjani esserra Lalam faku ya madio nanjani. haya Nama nakkan jaaladhu jira. ayyee Nama kan akkana jee jechuun jaalala isaa qabuu fi miira isaa qabu akkana jee ibsachuu hin danda'u. haya Naannawuma kana hin beekne osoo na himtanii jeetiin hin dhufe. Nin jaaladha. nama jaalatte hun beektu Sagantaa jaalalaa waan taateef seennee zamme. sagantaan kun sagantaa uuda jaalalaati ati nama jaalalaan irraa qabamtee namni sun si hubachuu dide faan ni jira Jechuun keessa kiyya amma wanniin miirri jaalalaa tokko natti ni dhaga'ama. naman arkan
naman bakka jechuun waan hin jaaladhe takka jaaladheetuma jira garuu nama kanaa jeesii himuun danda'u hin beeku garuu maali dhibdee moonni tun maal jennaan. Gaafii bareedduu dhaleessite obboleessa kiyyu. Saayiboota dubartiidhaa ni qabdaa? Saayibbootiin noormaalii yaa akkana siistarlii biraazarliitti waliin jiraannu hedduu jira. Ati saayibbootuma dhiiraa keessaa tokkuma. Walumaan jirra hanga lubbuun jiru takka. Duuba jaalalti amma ati jaalalti akkasi qabdu feeta? Jechuun jaalalti na qabdee jirti. Waan hin jaaladhu sanii wallaale. Dubbiin tante kafitanyaadha. Nama jaalattu. Namni dubartiin qalbitti dassi jette. Tasilaa gisee hojjaa haasoo itti ufaan dassi jettu ni jirti das akkanuma dasii fi jaalalti wal addaa beeta. Dhugaadha jechuun keessa kiyyammaan akka nama jechuun amma namni waa jaalate ni jiraami amma takka intalaa baluu tajaamtu takka akkana jaalatee maal jee namni miira jaalalaa tokko keessa seenee akkasitti akkas ta'uun takka nama jirtiyeera. Sanuma gaa kanuma hariiroo cimsi. Garuu nama tokko keessa kiyya akkanumatti meejikaalee ni jiraami wanni godhee bifa isaatis bococheetumu maal jee wanni godhee bifuma akkanaa kanaan bakka jaalala akkanaa takka keessa hin jira jaalala miira keessa nama galchitu takka ni jiraami. Nama sun eenyu naan jettan sitti dhagaamna nama kara jaalalaa seenuu deemta. Namni gisee miirri jaalalaa itti dhagaame kara jaalalaa seenuuf deema. Kanaafuu ati qaaxiraan heddummeessin. Hirriba sirrafe hirriba gahaa rafe. Namoota cinqii haasaanirraa fagaadhu. Namoota yeroo hedduu gammachuu waan jaalalaa waan obbolummaa haasawan wajjin hariiroo uume. Namoota cinqii rakkoo fi hiraarsitti haasaanirraa fagaadhu. Eega miirri jaalalaa sitti dhagaame amma kara jaalalaa ni dhuftaa obboleessa kiyya hedduu galatoomee sagantaa tanarratti hirmaachuu keetiif galata guddaa qabda. Jaalalta akkasi qabdullee yeroo itti aantu jaalalta si qabdee akka dhuftu abdiin godha galatoomee. Ayyee bro. Egaa obboleessa keenya jaalalti na qabus akka tokko miirri akkanaa kun miira ajaa'ibaati. Silaa na qabdi dasna ja'aa na hin qabne osoo na qabde waan akkana qabdee tokko na fakkaata miirri akkanaa ni jira. Namarraa si qabde faa wallaaluu takka waan akka takkaa takka kara jaalalaa tarkaanfachaa jira jechuun namni kun. Kanaafuu namoonni miira jaalalaa keessa seenuu barbaadan namoota hariiroo wajjin godhan filachuu bakka sammuun isaanii nageenya itti argattuu fi waan gaggaarii itti yaaddu jiraachuun hedduu murteessaadha. Kanaafuu sagantaan teenya sagantaa uuda jaalalaati. Namoonni asirra dhufuu qabdan ammas namoota jaalalan qabamtanii jaalateessan namni isiniif hubachuu dide akka ta'u hubachuu qabdanii galatooma. Anis qufaan na qabee sagaleen saniif na jijjiiramte. Sora, welcome. Wait some minute. Sagantaan teenya sagantaa uuda jaalalaati. Obboleeyyan kiyya namoota ergatanii turan tartiibaan galchaa jirra. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيادا. Gaarii. Duraan dursee ani maqaan kiyya Bishaaneen Jaama. ما شاء الله. Mucaa wayii tokko Ameerikaa jira. Sagantaa jaalalaati waan ta'eef nageenya keenya yeroo biraa walitti deebinaani.
Sambooda mucaa jaaladhe gizeen itti himu haya naan jeeninisi. Achi booda Masha bakka Allah. bakkuma jirtutti inni kaasi godhadhaa jee lakkii Ameerikuma bira na fidii jennaan. Ati Ameerikaa jaalatte malee waan hin jaalannee jee na dhiise. Akkanaa kana furmaanni maali? Obboleettii tiyya kabajamtuu fi jaalatamtu mucaa kana jaalala qabdu ibsitee fi jaalalatan teessee irraa fudhatee jira. Akka carraa tahee jireenyaan bakka adda addaa jirtanii? Inni Ameerikaa jiraata ani Suudi Arabiyaan jira. Okay. Isa ni jaalattaa? Duraan numaan jaaladha. Eeguma inni ati waan hin jaalanne Ameerikaa jaalatte malee ifuma bira na fidiin jee ni beektee asitti inni kaasi godhadhe naan. San booda